Ya kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii keenyaa akkam jirtan akkam sa'aatii kana geessan bakkaa fi iddoo jirtanitti jaalalliif kabajni sinaa qaqqabu jechuu barbaada. Roonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii olii gochuun dagatidha. Guyyaa guyyaa viidiyoon keenya akka isin bira ga'u barbaadan. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan keenyaa egaa akkuma beekamu kanaan dura jechuudha wantoota garaagaraa yookaan viidiyoolee garaagaraa isiniif hojjechaa turre. Akkasuma warroonni aadaa keessan faayamuu barbaadan biyyoota garaagaraa irratti isin qaqqabsiifne jennee haasaa turre. Kanaaf akkuma beekamu warroonni immoo keessaan dhuftanii dubbistanii egaa xalabattanii simbira qaqqabes galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u isiniin jechuu barbaada. Kanaaf immoo warroonni ammas immoo biyyoota garaagaraa irratti nu gaafachaa jirtan biyyoota garaagaraa irratti erguu ni dandeenya isiniin jechuu barbaada. Egaa uffattoonni aadaa warra dhiiraa kan shamarranii egaa misirrootaa fi wantoota garaagaraa warroonni hojjechiifachuu barbaadan filannoon keessan wabii miidiyaa ta'u. Kanaaf egaa Dubaay keessatti biyyoota garaagaraa keessatti erguu ni dandeenya. Kanaaf warroonni UAE Dubaay keessatti argamtan immoo yeroo gabaabaa keessatti simbira ga'uu ni danda'a. Kanaaf biyyoota garaagaraa irratti warroonni argamtan immoo guyyaa 3 hanga guyyaa 5tti simbira ga'uu danda'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni miidiyaa keenya irratti argamtan egaa isinis immoo egaa ofii keessaniif fayyadamaa yoo taatan namoonni biraa akka fayyadaman immoo sheerii gochuudhaan laayik gochuudhaan nu bira dhaabbachuun dagatina. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya kanaaf uffattoolleen barbaadan diizaayinii sin barbaadaniidhaaf sinii dalagamuu ni danda'a jecha. Kanaaf namoonni baay'een akkamitti hojjechiisuu dandeenya akkamitti nu bira ga'uu dandeenya nutoo biyya hambaa yookaan immoo biyyoota garaagaraa irratti argamu saayiziin keenya akkamitti beekama jettanii warroonni gaaffii isinitti ta'e kun sin dhiphisuu hin danda'u. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti saayizii keessanii akka isin barbaadanitti diizaayinii barbaadanii hojjetamee wanta isin bira ga'u shakkii keessa isin hin galchin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa kanaan duras immoo namoonni baay'een ajajattanii simbira ga'ee jiru jechuudha. Kanaaf sinis immoo galatoomaa galanni keessan bilisummaa walabummaa akka isiniif ta'u hawwiin keenya isa guddaadha. Kanaaf immoo warroonni kaanis immoo ajajattanii biyyoota garaagaraa irratti simbira qaqqabee sinis immoo aadaa keessanii akka boontan hawwiin keenya isa guddaadha. Kanaaf warroonni akkamitti nu bira ga'a nutoo mana madaamii hojjannaa gadi baanee kan ajajachuu hin dandeenyu qaamaan dhaqnee bitachuu hin dandeenyu warroonni jettan gaaffiin keessan yeroo gabaabaa keessatti akkan isiniif deebi'u immoo hawwiin keenya isa guddaadha. Kanaaf bakka barbaadan teessanii ajajachuu heloo jechuudha. Warroonni immoo ajajachuu barbaadan bilbilli waatsaappii keenyaa duwwaa 56295 irra isinii deebi'a duwwaa 5629544 heloo nuun jettan simbira ga'uu dandeenya. Inni lammaffaan immoo duwwaa 5618624 duwwaa 8 heloo yoo jettan bakka barbaadanitti simbira ga'uu danda'a. Kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni wabii miidiyaa filannoon keessan uffata aadaatiin faayamuu yoo barbaadan wabii miidiyaa akka ta'u hawwiin keenya isa guddaa. Kanaaf filannoon keessan maal ta'uu qabare wabii miidiyaa uffata aadaa kutaalee 11 kan barbaadan diizaayinii barbaadaniin siniif hojjetamee warroonni fakkeenyaaf gareedhaan yookaan immoo tokko tokkoonis warroonni ajajjiifachuu barbaadan filannoon keessa wabii miidiyaa ta'u. Jaalatamtootaa fi kabajamtoonni warroonni chaanaalii keenya hundi keessan galatoomaa isin jechuu barbaada. Warroonni sheerii gootanis warroonni laayikii gootanis galatoomaa galanni keessan bilisummaa ta'u. Warroonni immoo chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatidha. Guyyaa guyyaa viidiyoon keenya yoo hojjennu akka isin bira ga'u yoo barbaadan immoo mallattoo bilbilaa ishee fakkaattu tuquudhaan olii gochuu hin dagatinaan siniin jedha. Egaa bakka iddoo jirtanitti jaalal kabajni tokkummaan argachuun gammachuun siniif haa baay'atu. Horaa bulaa deebanaa galatooma turtii gaarii horaa bulaa.